akkasitti waltajjii tokko irratti waan hojjate seektarri hundi qabateetoo dhiyaachuun kun gaarummaan isaa maaliin jettamee hawaasni illee maalirraa baratan? Waan hojjennu tokko namni maal amana yoo jenne ijaan ilaalaa harkaan qabachuu barbaada. Keessumaatii akkaataa hojii isaatiin jechuudha. Akkaataa hojii isaatiin waan qabatamaa waan hojjete kunoo kanan hojjedhee agarsiisa. Kun immoo tokko uummata biratti amanamummaadha. Lammaffaa immoo inni hojjetullee kana hojjedheera jedhee haamilee godhata. Gara fuulduraas immoo waan hojjetullee dhiyeessuudhaaf fedhii godhata jechuudha. Maaliif dawwataan qabu taanaan waan hojjete tokko namni siin dawwatu yoo ta'e namni si ilaalu hin jiru yoo ta'e haamilee bu'achuudha. Kanaaf waan gaariidha. Yoo xiqqaate seektara hedduudha kan asitti argamee jiru. Akkaataa waan qabatee dhiyaateen jechuudha. Waan riyaalitii ta'e, waan ija namaatti tolu, waan qabatamaa keessumaa kalaqarratti kan hundaa'e jechuudha. Kalaqarratti kan hundaa'e waan ija keenyaan arginu waan hedduudha jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Oromiyaa guutuus asirratti akka arginu ta'ee waan jiruufi waan gaariidha. Kan caaluufis istaandardii kan ol kaasuudha yaada jedhuun qaba. Keessumattuu waggoottan torban barii injifannoo irraa yookiin jijjiirama irraa kaasee hojiiwwan hojjetaman xiyyeeffannoodhaan asitti seektaroonni qabatanii dhufanii agarsiisaadha kan jiranii. Kuni waltajjiin akkasii kun qophaa'umsaa seektarootaaf bu'aa maal qaba? Akkasuma namoota daawwataniifis immoo namoota irratti hubannoo akkamii uuma? Akka seektaraatti warra agarsiisaa fi waan hojjetan agarsiifatan keessaa tokko nuudha. Biiroon Bishaanii fi Enerjii Oromiyaas bu'aa raawwisaa waggoottan torban darbanii baroota jijjiiramaa agarsiifannee jirra. Namoonni dhamaatii keenya bu'aa nu hawaasa kanaaf buufne quba hin qabnes akka iddoo kanatti karaa salphaa fi gabaabaa ta'een akka hubataniif akka argan carraa nu uumee jira jechuudha. Nullee kan seektaroota biroo akka hubannu, akka beeknu, wantoota gaggaarii kana akka eegnu, akka kunuunsinu, akka jajjabeessinuuf, akka itti fufsiifnuuf beekumsa waliigalaa bu'aa dhufe irratti akka qabannuuf nu gargaaree jira wanta ta'eef galateeffachuullee kan hin fedhe kanaaf jechaadha. Hojiiwwan waggaa torban darbee keessatti hojjetame injifannoowwan keessaayyuu milkaa'inoota argaman irratti xiyyeeffanneeti hojiiwwan garaagaraa qabannee kan dhiyaanne keessaayyuu hojiiwwan gurguddoo magaalota keenya giddugala badhaadhinaa gochuudhaaf kaayyeeffanneeti kan hojjetaa jirru. Gaafa badhaadhina dhabu hiikawwan baay'ee qaba. Isa sana giddugala sana gochuudhaaf hojiiwwan garaagaraadha kan hojjechaa jirru. Keessaayyuu bu'uuraalee misoomaadhaan akka guutaman, pilaaniidhaan akka hoogganaman, bu'uuraalee misoomaa mataasaa bajata uummataatiin, hirmaannaa uummataatiin, kan mootummaatiin fi qooda fudhattoota adda addaa hirmaachisuudhaan hojiiwwan hojjetamaa turanii fi hojjetamaa as gahan isaan kana kan qabannee dhiyaanne hin jira. Kabiran hojiiwwan manneen wajjin wal qabatudha. Keessaayyuu rakkoon manaa rakkoo kiroonikiidha biyya kanatti. Namni immoo mana malee jiraachuu hin danda'u. Rakkoo manaa sana hiikuudhaaf sagantaawwan garaagaraa bocneeti barriitti labsii akka Oromiyaatti labsii qabaannee labsii manaa qabaannee jalqabne bara kana jechuudha. Waggoota torban kana jidduuttidha jechuudha. Labsiis dambiis qajeelfamas itti moggaafanneeti sagantaawwan 11 kan bocannee hojiitti gabatamaadhaan seenne jijjiirama guddaa kan itti argisiifnedha jechuudha. Kan biraan hojii qulqullinaa magariisuudha. Akkuma beekamu magaalaan iddoo jireenya lammiilee ishiitiif mijataa taasisuu keessatti magaalaa pilaaniidhaan hoogganuun dabalataan immoo paarkiiwwan garaagaraa akka bal'atu iddoo ariigalfiiwwan hawaasa iddoo akka babal'atu sooshaal moobiliitiin bal'inaan akka jiraatu fi bakki magaalaa jedhamu kun jireenyaan mijataa akka ta'u gochuudhaaf kaayyeeffanneeti baay'ee kan hojjechaa turre milkaa'inoota sanas qabannee asitti dhiyaannee jirra. Hojiin biraan hojiin seeftineetiis kan qabannee dhiyaannee jirra. Seeftineetiin sun tokkoffaan hojimaata hiyyummaa keessa ba'uun miira hin danda'ama jedhu sana hawaasa keessatti uumuudhaaf magaalota 30 irratti piroojeektii jalqabne isaan sana irratti hojjetaa turree jirra. Deeggarsa kallattii fi hojii misoomaa irratti hojjetanii kaffaltiin akka kaffalamuuf taasifameet kan hojjetamaa ture waggoota 3 darbee fi bara kana immoo kan adda isa godhu mootummaan biyyattii dinagdee gooroo akkuma mirkaneesseen biyyi keenya mootummaan bajata bajjateefiit sagantaa seeftineetii kanaaf akka oolu taasifameet bu'aan gaariin kan itti argamaa jiruu fi hojiitti galchaa yeroo irra jirrudha yeroon kun jechuudha. Kanaaf magaalaa hiyyummaa baattu osoo hin ta'in badhaadhina itti dhuftu gochuudhaaf hojjetaa kan jiru ta'uu isaati. Biiroon kominikeeshinii odeeffannoo ittiin uummataaf kennu keessaa tokko bu'aalee maxxansaati. Bu'aaleen maxxansaa immoo tokko gaazexaa Kallacha Oromiyaa
kan amma kun akkasitti torbanitti maxxanfamee bahu kanadha. Kun erga maxxanfamee bahee booda dhalootaaf ta'uu haala danda'uun bifa kanaan jildeeffamee mana kitaabanii ta'a jechaadha. Kun amma fakkeenyaaf kuni waggaa 32 irraa bara 1986 gaazexaan kallacha Oromiyaa kan inni maxxanfamuu jalqabe. Ergasii kaasee kan amma ammaatti jiru kana bifa kanaan jildeessinee tajaajila dhalootaatiif keenye jechuudha. Gaazexaan kun gaafuma jalqabamu afaan Oromootiin maxxanfamuu jalqabe. Kanaaf gaazexaan kallacha Oromiyaa maxxansa ishee jalqabaa ishee kana jechaadha. Bara tokko lakkoofsa tokko Sadaasaa bara 1986 maxxanfamuu jalqabde jechaadha. Ergasii kaasee kun hangammaatti gaazexaan kun sochii dinagdee hawaasummaa siyaasaa naannoo keenya qabatee bifa kanaan ba'aa jira jechaadha. Yeroo yeroottis bifa kanaan akkasitti jildeeffamee taa'aa jira jechaadha. Bu'aaleen maxxansaa inni biraa kitaaba waggaa Oromiyaa kana kitaabni waggaa Oromiyaa kana bifa kanaan waggaa waggaatti sochii dinagdee hawaasilee naannoo Oromiyaa keessa jiru dhimmoota dinagdee gooroo naannoo Oromiyaa raawwii hojii waggaa tokko keessatti qaamotiin mootummaa sadan karoorfatanii raawwatan kana keessatti cuunfamee tajaajila kenname maalti naannoo kana keessatti akka hojjetan bifa kanaan maxxansinee uummata biraan geenyaa jechaadha. Kitaabni kun egaa namoota hojii qo'annoo fi qorannoo geggeessaniif namoota karoora naannoo kanaa qopheessaniif hojiilee qo'annoo fi qorannoo garaagaraa geggeessaniif ka'umsa ta'ee kan tajaajiludha jechuudha. Inni sadaffaan barruulee kanadha. Barruuleen kun barruuleen kallacha jedhamtu kun ji'a sadiitti al tokko biiroo kominikeeshiniitiin maxxanfamtee ba'aa jirti. Kunis egaa bara baay'ee lakkoofsifteetti amma ji'a sadiitti al tokko maxxanfamtee isheen ba'aa jirtu. Dhimmoota aadaa qabdi, dhimmoota siyaasaa qabdi, dhimmoota dinagdee qabdi, dhimmoota hawaasummaa qabdi. Mata dureewwan bashannansiisan nama barsiisan qabattee kan ba'aa jirtu jechaadha. Guddina aadaa, afaan, dinagdee Oromoo keessatti gumaata mataa ishee gumaachaa jirti jechaadha. Odeeffannoo namaa kennuu irratti waa'een egaa maxxansaalee keenyaa walumaa galatti kana fakkaata. Tajjiin kun egaa bu'aa guddaa qabaani. Gama tokkoon seektarri fayyaa waggoottan torban darban kana keessatti hojiiwwan hojjete hawaasa akka inni beeku gochuudhaan inni biraan immoo hojiiwwan seektarri fayyaa hojjetu kana beekee akka inni irraa fayyadamu gochuudha jechuudhaan. Egaa gama kanaan keessumaa barii jijjiiramarraa kaasee seektara keenya keessatti hojiiwwan boonsaa ta'an baay'een hojjetamanii jiru. Isaan keessaa tokko qaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuudhaan. Gama kanaan dhaabbilee fayyaa bu'uuraa dabalatee hospitaalota gurguddaa naannoo keenya keessatti hojjechuun danda'amee jira jechuudha. Bara 2011 hospitaalli naannoo keenya keessatti 81 ture, yeroo ammaa kana 121 irra geenyee jirra jechuudha. Sana duwwaatu hin taane kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa naannoo keenya keessa kan hin turre, akkuma beeknu kellaan fayyaa duraan turan tajaajila isaan kennan tajaajila ittisaa duwwaa irratti xiyyeeffatee ture jechuudha. Karoorri yookaan rood maappiin sagantaa paakeejii ekstenshinii fayyaa biyyoolessaa bahee hojiirra oolee jiran isa keessatti tajaajilli fayyaa sadarkaa kellaa fayyaatti kennamu akka fooyya'u karoora keessatti qabamee jira jechuudha. Sana bu'uura godhachuudhaan naannoo keenya keessatti kellaawwan fayyaa dhaloota lammaffaa kan jennu kan gara 200 hojjennee jirra jechuudha. Hojjechuu duwwaa miti, isaan keessaa gara 65 kan ta'an ogeessota gosa adda addaa rammaduudhaan ogeessa qondaala fayyaa, neersii deessistuu, neersota biroo dabaluudhaan tajaajila wallaansaas tajaajila ittisaas lamaansaa akka kennan godhamee jira jechuudha. Gama tokkoon kun tokko tajaajila hawaasaa hawaasi keenya dhiyeenyatti akka hin argatu, baay'eensaa tajaajilli fayyaa sadarkaa hawaasaatti kennamu waan ta'eef hojii sadarkaa hawaasaatti hojjetamu deeggaruu, cimsuu, sanarra darbee immoo hawaasi keenya yoo dhibame
iddoo biraatti tun deemin dhiyootti tajaajila akka argatu gochuu keessatti jijjiirama guddaadha jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraan egaa tajaajila fayyaa fooyyessuun mataa isaatiin mana ijaaruu duwwaan gahaa miti jechuudha. Keessumaa meeshaalee yaalaa barbaachisoo ta'e guutuu humna namaa barbaachisaa ta'e guutuudhaan tajaajila guutuu akka isaan kennan gochuu keessattis hojii baay'een hojjetameera. Fakkeenyaaf humna namaa yoo fudhanne bara 2011 gara 74 ture yeroo ammaa kana gara 95 kan ta'u ga'ee jira jechuudha. Ogeessa adda addaa ispeeshaalistii dabalatee hanga gosa adda addaatti gara 94 irraan geenyee jirra jechuudhaan sana duwwaatu hin taane meeshaalee yaalaa hospitaalota kanaaf barbaachisan keessumaa tajaajila adda kan jennee kaasuu dandeenyu tajaajilawwan kanaan dura naannoo Oromiyaa hin jirre naannoo Oromiyaa akka jiraatan goonee jira jechuudha. Fakkeenya tajaajila MRI CT scan kan jennu kun kanaan dura Oromiyaa keessa hin turre. Yeroo ammaa kana CT scan gara 6 MRI gara 6 CT scan gara 10 dhaabbilee fayyaa qabnu keessatti keessumaa ispeeshaalistii hospitaalota qabnu keessatti jalqabsiifnee jira jechuudha. Kun baasii namni fakkeenyaaf Naqamteerraa gara asii Shaashamanneerraa gara Finfinnee tajaajila barbaacha dhufu achitti akka argatu godhamee jira jechuudha. Inni biraan keessumaa tajaajilawwan kanaan dura sadarkaa hospitaalaatti kennaman gadi buusuun danda'ameera. Fakkeenyaaf tajaajila baqaqsanii deessisuu kanaan dura hospitaala duwwaatti kennamu yeroo ammaa kana gara hospitaala buufata fayyaa tajaajila da'umsaa bal'inaan kennan yookaan immoo haadholii baay'ee deessisan filachuudhaan 65 keessatti tajaajila baqaqsanii yaaluu jalqabnee jirra jechuudha. Kun haadholiin gara 10,000 olii ta'an tajaajila baqaqsanii yaaluu waggoottan darban kana keessatti argatanii jiru jechuudha. Sana duwwaatu hin taane tajaajila da'umsa duraa keessumaa haati tokko yeroo ulfa taatee torbee 12tti dhaabbata fayyaa dhattee haala nageenya ulfa isheetii haala daa'ima isheetii ilaalamtee ji'a immoo itti fufinsaan hordoffii geggeessuu qabdi jechuudha. Sana wajjin wal qabatee tajaajila altiraasaawundii kanaan dura hospitaala duwwaa ture gara hospitaala buufataalee fayyaa 370 bira ga'uu dandeenya jechuudha. Kun egaa tajaajila qaqqabamaa yeroo jennu kanaan dura hospitaala irratti rarra'ee kan ture gara hawaasaatti akka inni dhiyaatu gochuudhaan tajaajila qulqullina qabu baasii baay'ee fixuun saaxilaman hawaasi keenya tajaajila akka inni argatu godhamee jira jechuudha. Kun jijjiiramoota gurguddaa waggoottan barii jijjiiramaa dhufan keessaa isaan gurguddaadha jechuu dandeenya jechuudha. Qamadii yeroo jalqabnu bara 2012 jalqabne Bonaanee jechaadha. Yeroo sana hektaara 7 jalqabne hektaara 7 jalqabne amma hektaara miliyoona 3 lamarra geenyeerra jechaadha. Akkasumas oomishnis kuntaala miliyoona 3 ture yeroo jalqabnu amma kuntaala miliyoona 163 geenyee jira jechaadha. Guddinni isaa parsentii 257 jira. Kanaaf wantoonni akkasii kun cimanii itti fufuutu isaan irra jiraata. Wantoota dhokatamoo hedduutu ba'anii gara kanatti dhufanii jiru. Kaan suuraadhaan, kaan agarsiisa viidiyootiin, kaan immoo oomishaalee adda addaa gara kanatti fiduutiin nu daawwachiisuutiin Oromiyaan waan qabdu hunda karaa gabaabaa ta'een arguu dandeenyeerra. Seektaroonni immoo akkamitti kana qindeessanii irratti karoorsanii raawwatanii gara bu'aatti fidan kan jedhu bu'aa ofii ummata ofiitiif ummata dhamaaniif deebisanii agarsiisuun immoo haamlee keenya ijaaree jira. Hojiin fayyaa hojii deeggarsa barbaadudha. Hojii tumsa qaamolee adda addaa barbaadudha. Hawaasi fayyaa isaa oomishatuu qabaani dhaabbileen misooma adda addaa dhaabbileen NGO adda addaa akkasumas immoo seektarooti mootummaa adda addaa tumsa gochuu barbaadu jechuudha. Fayyaan galteedhas bu'aadhas. Galtee misoomaati bu'aa misoomaatis. Kanaaf qaamoleen adda addaas keessatti gahee isaan ba'an galma barbaadamu sana bira ga'uudhaaf nu gargaara waan ta'eef qaamoleen adda addaa hawaasi keenya bal'aan hojii kana beekee akka inni deeggaru gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraan immoo akkuma sila kaasee naannoo jiraannu keessatti namni yeroo dhukkubsatu duwwaaf tajaajila fayyaa dhaquu hin qabu. Dhaabbati fayyaa addunyaa namni tokko yoo xiqqaate waggaatti 2 ol dhaabbata fayyaa dhaqee haala nageenyummaa isaa ilaalamuu qabaadha. Sanaaf dhibee daddarboo hin taane kan akka dhiibbaa dhiigaa, kan akka dhibee sukkaaraa, dhibee onnee kanaaf kana kan fakkaatan utuu hin beekin namni ofirratti sadarkaa du'aarra ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo dhufamu duwwaa mallattoo yeroo argu duwwaatu hin taane utuu mallattoo hin argin rukkuttaan onnee isaa sirrii ta'uu, sukkaarri dhiiga isaa keessa jiru sirrii ta'uu isaa dhiisuu isaa fi dhiibbaan dhiiga isaatii sirriif ta'uu dhiisuu isaa yeroo yeroon dhaqee ilaalamuu qaba jechuudha. Kanneen akkasii kanaaf gargaara jechuudha. Waltajjiiwwan akkasii kun barnoota fayyaa akkasii kennuudhaaf gama biraatiin immoo hojiiwwan hojjetaman beekanii akka irraa fayyadaman gochuudhaaf qindoomina seektoraalee cimsuudhaa fi deeggarsa kan kennan immoo asirratti gahee isaanii akka isaan ba'an kakaasuudhaaf gargaara waan ta'eef akka waliigalaatti baazaariin akkasii kun murteessaa fi seektara keenya cimsuu keessatti gahee olaanaa qabaa kan jedhu kaasuu barbaada. Waan hojjette kana hawaasaaf kutaa hawaasa garaagaraatiif qoodda namni akka irraa baratu goota edaa biiroon kun hojii kana hojjeta akka jedhee baratu
muuxannoo sana akka qooddatu muuxannoon as jirullee akka bakka biraatti babal'atu yeroo itti gootudha barumsas kan itti kennitu ta'a waan ta'eetiif kanadha kan bira nuyis muuxannoo seektara biraarraatii kan manneen hojii biraarraatii yeroo itti qooddannu ta'a jechaadha iddoo daganne of daganne sanatti akka of yaadannu akka ofitti deebine kana ol hojjechuu dandeenya miira jedhu milkaa'inoota xiqqaa qabannee dhiyaanne ta'uu danda'a garuu kanaa ol milkeessuu akka dandeenyu kaka'umsa nu keessatti akka horuuf waan kanaaf waltajjiin qophaa'e kun baay'ee murteessaadha. Ya